Jimmaan hangashuun jedhu nagasha. Waa'een Arsiin hangalchuun jedhu nagalcha. Waa'een Shawaa nagashuun jedhu nagasha. Dhiiga koodha. Amantii walii qabna. Amantii waliin hordofna. Dhiiga tokkodha. Nama ilma namaadha. Akka Oromootti nuti fakkeenyaaf sirna malee diina nuti qabnu saba diina tokko hin qabnu akka Oromootti. Kana sumaan quba qabaadha. Gara gaaffii keessaniitti hin deeba. Namoonni naqaqqabaan jiru miti dhiifama guddaa waliin. Aywa. Viidiyoo kana rikkeerdi godha. Namoonni as jala jirtan viidiyoo kana rikkeerdi godha. Waan hin jedheef hin qaba. Obboleessa keenya Raajii galatoomii ulfaadhu abbaan kee faanaa fi barsiisaa kooti dhugaadha. Nu waliin guddannee ati hangafa keenyadha guddaa keenyadha obboo jedhama namni nama hangafu naannoo keenyatti naaf obboodha Raajiini. Obboleessa keenya irra abdii bilisummaa hundi keessan abdii geetaachuu galatooma ulfaadha. Ani isiniin ol ta'ee miti. Waan isin jettan inumaan fudhanis garuu jalqaba dubbiin isaa keessa kan abdii badruu boodatti deebina. Rakkoo miti suni jechuudha. Tokkoffaa gaaffiin kan ka'e tokkummaadha. Tokkummaatu gaaffii kaate jechuudha. Gaaffiin tokkummaa maal jedhaa? Sheekummaaf siyaasni waliin hin deemu jedhee godhatee ka'e rakkoon qabu isa kanatti deebina. Sanyii mootii jechuu kanatu isa gubaa. Sanyii mootii jechuu kanatu isa gubaa. Dhaggeeffadhaa jiru. Viidiyoon banaa ilaala. Bilbila kanaan viidiyoo bana ilaala. Kan isaa deebisuuf dura. Viidiyoon dalageen ilaala. Abdiin dhaggeeffattatis. Viidiyoo kana banee dhaggeeffannee deebine achii booda itti deebina. Kaameraa itti isinii qabamoo akkam godha? Ani moo? Sagalee nu cufuu danda'a. Sagalee qofa dhaggeeffattu ree? Sagalee qofa nuti gaarii. Elaa kunooti viidiyichi kana. Kuno viidiyoon waa'ee Jimmaan arrabsite sanyii mootii arrabsite jedhu kanadha dhaggeeffadhaa jiru. Gadi qabeen kun akkasitti isin dhaggeeffachiisaa dhaggeeffadha. Kana natti tolu yoon ifa baasee dubbadhe malee sababiin sooshaal miidiyaa kanarratti dubbattuu taanee gariin keessan qeeqxanii gariin keessan wantoota garaagaraa jettanii fi waan inni wanta waa balleessa wanti kun hin bada nama miidha nama balleessa jechi gochatti jijjiirama jedhee waan hin amanuu fi sababaa kanaan bahee dubbadha yeroo hedduu. Dubbiin eessaa ka'e gaafa dhiyoo kana hin yaadattu yoo ta'e bifti ummata Arsii kuni golden coloriidha jedhanii sheekni kaasanii dubbatanii naan sanaan wal qabsiisee duulli bal'aa tokko banamee naan wanti kuni dogongorri ilmi namaan dogongora yeroo tokko qofa dogongorame wanti kuni namni kun nama guddaadha dhiisaa irra darbaa jedhee sooshaal miidiyaa kanarratti ba'een dubbadhe namni kun nama aalimaadha waan ta'eef yoo komachuun barbaachise abbuma viidiyoo kana fuudhee yuutuubii irratti ituu ediitiin godhiin gadi gadhiise komachuu qabna jedhee sana dubbadhe. Itti aansee sheekaan keenya immoo sheekaa roobee Arsiinii ilmaan siikoo mandoo kuni mataa Oromoodha. Mataadha. Oromoof mataadha jedhe. Lukti eenyudha? Mallattoo gaaffii. Asii haa deebi'u achi dubbiin babal'ataa dhufee sirbi ba'e. Sirbi tokko ba'e. Sirbi eenyu Ibroo eenyu kan jedhamu baase sirba. Sirba kana baasnaan sirba sanaan wal qabsiisamee obboleessi keenya Abdii Geetaachoo fazakkiriin fudhatee ba'ee fazakkiriinii gaafa inni fudhatee ba'u fazakkiriin arradhaa jedhanii obboleessa keenya yuutuubii wanni isaa tiiktookii isaa jala galanii Abdii Geetaachoo innillee sirba akka inni poostii godhu gadi gadhiisan jechuudha. Fazakkiriin akkasitti gaa fazakkiriinii ajandaa ta'ee achii booda xiqqoo kan Abdii kanarraa xiqqoo achi ba'ee Abdiitti duuba dandeeba ammas obboleessi keenya murtii guutoo immoo
arargeetiin radiyallahu anhu jechuu qabdu bakka argitanitti jedhe. Dhaggeeffadha. Radiyallahu anhu jechuu qabdu arargeetiin bakka argitanitti. Achi booda abdiin keenya immoo geemii mo'atee nuti sanyii mootiidha jedhee waa'ee sanyii mootummaa kana kaase. Sanyii mootii ta'uu kana jechuudha. Dhageessanii nuti sanyii mootiidha. Bakki nama deemuuf dhaggeeffadha. Nuti sanyii mootiidha. Radiyallahu anhu jedhamuu qaba arargeef. Egalee arsiin mataa Oromoodha. Dhaggeeffadhaame waan kana. Wantoonni kun hundi gandummaadha. Dhageessanii kuno qabxiin poointii as kana wantoota kana sadan kaasee sanyii mootii jechuun sanyii mootii jedhamee as ba'uun kuno dhaggeeffadha. Akkasuma radiyallahu anhu waardaa jechuun radiyallahu anhu waardaa jechuun maal jechuudha? Wantoota gaggaarii isaan hojjetan rabbi isaanirraa jaallatu jechi kun eenyuuf jedhama? Kun amantiidha. Dhaggeeffadha. Sheekaa Roobeen immoo ummanni Sikomandoo mataa ummata Oromooti. Wanti kun sadan gandummaadha jedhee daqiiqaan dheeraadha nan gabaabse. Maalin dubbadhe boodarraa namoonni waan beenne karaa Saudi Arabiyaa keessatti muka walitti udumaa turanii. Wanta kana hunda kan fide lubbuun nama akka ba'u kan godhe waan gandummaa fakkaatu hin dubbatiinaan jedhe. Jimmi sanyii mootii miti jedhee hin dubbanne. Jimmi sanyii mootiidha. Yes of course sanyii mootiidha. Namni sanyii mootii miti jedhe hin jiru, hin jedhus, hin jedhamus. Waan abbaan of jedhe tokko ati akkas miti jettee dura dhaabbachuu hin dandeessu. Ani kana kan hin jedhe. Waan kana waan hin fayyadameef okay. Anoo asitti gaaffii qaxxaamuraa nama hundaaf mataa keessan keessaa taa'u dhaggeeffadhaa. Ummanni Sikomandoo gaafa Sheekaa Roobeetiin isaanoo Oromummaa fi armaa fi harka isaaniitti cite nuti maal ta'a yoo mataa Oromoo taane jedhanii maaliif nan gaafanne? Arargeenoo abbaa barsiisota qubeedha. Abbaa qabsoo abaa'oo jalqabsiisedha. Isaan maal ta'a yoo akkas jedhamne hojii gaggaarii akkasii hojjenneerraa maaf nan jenne? Isin namoonni jimma jala dhokattanii sanyii mootii arrabsite. Jimma jala dhokattanii sanyii mootii arrabsite na jettan kun jimma akkas jedhe naan hin jedhan. Warri akkas jettan kuni maal isini? Eenyuun taataniiti naannoo warri kaan akkas nan jenne? Kunoo abdiinoo akkas nan jenne abdiin na dubbisa na beeka. Waan hin dubbadheefis hubatamaadha kun ifa galaadha. Maaf akkas nan jenne? Ani kan hin jedheef walii gala jimmi sanyii mootii hin jenne. Jimmi sanyii mootii miti hin jenne. Yoo jimmi sanyii mootii jettanii wallahi asirra dhaabbadheen dhiifama sin gaafadha. Isin sanyii mootiidha. Hin jenne akkas ela dhaggeeffadha. Ammayyuu isin sanyii mootiidha. Sanyii mootii miti isin jenne. Sanyii mootii mitiiti. Waan biraayyuu of jedha waan isin fudhattan hin fudhanna nuti. Waan isin nuti akkasidha kan okee inni irraa fudhanna rakkoo maal qaba? Tokko kana quba qabaadha. Kuni gaaffii tokkummaan na gaafatedha. Lammata kan tokkummaa deebisiin kan nabaaniitti deeba. Nabaaniin gaaffiitti na gaafatte sorry gaaffii keetti jalqaba ture. Sorry nan irraanfadhe abbaa. Gaaffiitti na gaafatte seenaa shanan gibee dura barraa'uu qaba jedhee. Amma viidiyoon banee isin agarsiisa moo akkamiin godha isa kana? Dhaggeeffadhaa sheekni suni kan isaan jedhan. Sheek Ahmad Tafsiraa waa'ee Ustaaz Injiinar Gaalii Abbaa Boortuu kitaaba barreessanii kitaaba kana eebbisiisuuf namoota hedduu waamanii kitaaba kana nutti hiramee jedhan. Kitaabni kun nutti hiramee jennaan kitaaba kana fuudhee dubbisee ilaalee gaaffiitti natti uumamee jedhan. Nuti seenaa amma kanaa qabna. Nuti maaliif seenaa keenya hin barreeffanne? Eenyuti gaafate? Gaazexeessaa sanatu maal jedhee gaafate? Maalirraa kaatanii isin seenaa ummata Sikomandoo barreessitan jedhee gaafate bakka sanatti. Jennaan sababni ani irraa kee barreesse tokkoffaa sheeka tokkotu akka inni barreessu na kakaase. Lammata immoo Injiinar Gaalii Abbaa Booraatu isaantu na kakaase akka inni barreessu na godhe. Kitaaba sana dubbisee nutoo seenaa jabaa akka kanaa qabna. Ituu seenaa jabaa akka kanaa qabnu maaliif seenaa keenya kana duran barreessine eenyuun duraa jedhan. Namni tokko seenaa koo harsii dura maaf hin barreeffanne jechuun hin danda'a. Jimma dura maaf hin danda'a mirga. Seenaan koo jabaadha si caala jedhee yoon amane jechuudha. Sammuu kootti yoon amane caalmaa isaa barreessee fidee as baasuu nan danda'a. Inni kun isa kana.
waa'ee viidiyoo sana keessa dogongorri jira. Yes, jira. Arsiin golden kalariidha. Addunyaa kanarraati namni amma isaanii bareedu hin jiru. Bareedinaan akkas wantoonni sun dogongora hin jira. Yookaan namni kun hin jedhe sheeka. Nama guddaadha. Nama tafsiira qaraasisudha. Namni kun nama tafsiira qaraasisu kana abbaan yuutuubii sanaa fidee miidiyaa irratti as baase. Namni kun kana durallee obboleessa keenya Isaa Rattaatiin dubartoota 13,000tu na janajjane jennaan fidee gadi baasee nan dubbisu na jandaa ta'e waan inni ta'e agartaniittu. Ituu komatamuu ta'e nama sanadha kan isin komattanii. Tokkummaa fi obboleessi keenya Muhee viidiyoo isin murtanii baastan sirrii miti. Viidiyoo isaan muranii baasan immoo gaalii abbaa booraa maalii fi seenaa keenya duran barreessine jedhanii fidan. Viidiyichi immoo akkas miti dhaqaati. Daqiiqaa 18 hanga daqiiqaa 20 gidduu dhaggeeffadha. Daqiiqaa 2 qofa sanatti adda baafattu. Waa'een sanaa achitti akkasi. Kijibaan dhuftanii nama guddaa amma kana hin xiqqeessina. Inni shanan gibeetiin hin arrabsine hin xiqqeessine. Gaaliitiinis hin xiqqeessine jedhee bahee dubbadhe. Nan dubbadha asii miti.